Bapak mana maka dia nyata ya sana. Gargasi wallo matu bacallisi. Ayah dubatu king gamat. Ergasi dia enggak jam mana wai bana tani jolle mudi jam suna garte miti. Nere birin ummata bere ummati kan obaka. Isuma biti bere. Amda dari ramalu. Giftaron ni warri gifti kenna rabbi umri jala deresu. Kubana kabanan. Kamera kolol tura bambar badi sumuni tun kenin naga mati masala. Ela hina. Amma dubbisa ila garu namito ko kanarati naso ne tokko. Garu sana gafu jundura hade fate dofteti jifar malifafe jamal gudi malifafe ifsa bariso wanjere mo aki telegram ki siyargera la telegram siyargera video la kechral tok bani dis ana kasam boda naganani kijibani sujala figani mube kenya sinjara wambie go video warabades okay kasin nabiyeki video wanya farati video wanya abo telegram ra siyargera Telegram ada siargera. Yo beli kuna kodera tambio. Cuma harga sih di siargera tele. Kana miti? Telegram ada siargera jere video. Umur saso domina miti la kosike. Laki bonjo. Sudah mana? Tunggu. Video nu baju. Amma. Marcos, mana video di Marcos? Beli surat apa? Gargar satu jura saat ilamat. Bak agenda kan Imela Marcos manantilan tu mana king kamar tu nama di bawah nanti mantre malte Marcos jo bela mubarak narada wal ila dubbin akka sarati zimbalu asan kana miti to ko farati واحد دوكا وان كيست يا سنتو دبي كاسه Just narati saganta fen dian yorma duratu saganta waiti fun dian wala mubarak eku wala mali jedu sini mube ani yaron gasti je narati maaltu jerame wahe mirchata sa yara ge fada abo ganarati ndubadinati ayye yasin lafa kae oso romo kulkulun jiru siltena kamin nugar garaje ge fada bo dubi yasin gani kartoni da yechuna raso lefudun ture erga mota yesechu achirra kaase wae mircha filanno gaggees wahe nyum Marcos akasil mormo minamineshi wanjiran wae kasi aso barbadu wante imme joratin aso barbada tok Jamal Gudi mal jede TikTokin gubate jede mallaka wajine jede comment jala barrese hammam kuba kabda wanka na jede TikTokin ngun makko gubate jede sadi gafa milikata gafa bekan lencha hada umusena da haken gafa kennesan achirati mal jede gasen ratti jarri ya jirto TikToki ki ya gubani mal jede nanu sanu manni kabe ajenda gode ha farsatu inille singafanne imma sankesale nangashu wae mallaka wollolle nan ilallatu odon na ilallates yokan immo gafachu dum barbades itti dadabne itti carraagane rawante yon gafadle narra bareta turechu maqallen donne illen gafan an kanin jede achirati guyya torbaaf sagantaan ummata wollo walakka nama tokko nakunno jetteetu badde jirta mubarak achirati haasee jira mana asli mana oromon qabdu hundarratti mana beekamoorratti gargaarsa itti fufna gargaarsa ol hawaasummaa jedhu irratti jedhamee duraate ummanni kun immoo jandaa keenya burjaajessaa ummanni faannoo kun hojiin nu dhorkaa jirani biyya keessatti illee immoo akka raayyaa walloon hin dhaqne waan tokko tokko gochaa turani an hamma danda'amaati tokko ajandaa ummanni nu baasa kanarratti osoo hin taane itti haafufnu jedhe oromoon akkam gochuu qabaan jedhe kanarratti naase kun immoo yoo jibbaate dhiifama si gaafachuu hin danda'a osoo wanni hin taane jechuudha haasofne jirra haasachi keessa haasofne immoo wanni mubaarak mallaqa nyaata darageeffa dhugaa gaaffiin asirraa qabu wal ijaaraniiti si balleessuu deemanii anis si waraabadheera wal waraabuu dhabdi wal ijaaraniiti balleessuu deemanii carraan haa kennitaa mubaarak iluu gosi kenna hayye san dhageeffadhu ijoollee sikkoo mandoo jedhee hundeesse dhageeffadhu ilaa san ijoollee sikkoo mandoo jedhee kan hundeesse ittiin hoogganee ittiin deemaa jiru mubaarak baduu qabaa gargaarsa oromoon barreeffamuu qaba jedhee kan irratti haasaa jiru galgala ganama yaasin gaafatta gareen saallee irraallee haasaatiin jira inni kun dhageeffadhu sitti himan kasanidha kasanii ofiifuu as baate dhageeffadhu sitti himan sitti meeran sanii isa immoo daarekti haasawwame
dubbiin wal ganuu taate dhageeffatu sitti mala akkuma deengata jaarsa isaan godhan jechuu jaarsa adaamaa keessa godhasan akkasuma na godhan jechuu waan haasa'anii booda kingirratti xiyyeeffatanii jechuu tokko wanni immoo waan kan akka dubbadu na taasise ati mana kan keessatti Kingii Ahmad akka walloon gargaara kan na godhaa jiru Kingii Ahmad akka nani walloodhaan deeggara kan na godhaa jiru kan jette san irratti dubbii kana dubbadde malee waan xixiqqaa kana inumaan haasa'uun ture jechuudha erga sana inumaa kanneen viidiyoo jara kanaatu kan waraabe tokko ummanni kun immoo foon kan kee hanga funyaanii nyaate na dhageeffata. Hingamad. Gaaffii tokkoon sii qaba. Guyyaan wanti kun itti ta'ee. Na dhageeffatu qabaleessoo. Okay. Guyyaan si gaaffii sii qaba gaafachuufidha. Mubaarak telegiraama irratti maal sinjira si barreesseera gaafsan maal injira si barreesseera barreeffama sana ol naa baasuu dandeessa. Amma nan gaafatin gaaffii isaa deebisiif ishii dubbadhu ziyaar sana booddee iluu dubbata. Gaaffii si gaafachuu barbaade tokko maal dhabeeta Kingi taateen kuni dubbiin kun dubbatamuunsaa yoom hagam ture dubbiin kun dubbatamuunsaa har'a ajandaan kun ka'uun maal irratti. Waan beef qabu. Ila waan beef qabu dhageeffadhu hayya. Nam fitana dhaggeeffadhu. Siiviyaatiin garee tokkotu lama taataniidha kan isin dubbachaa anamma waa'ee siikoomandoo waa'ee maalii kana keessaa hin qabu nama wallolee gidduullee seenee namni akka afarsan kana yookiin gara isa tokko godhanii isa tokko ol kaasanii isa tokko gadi buusan kana keessaa hin qabu. Haa ta'u garuu maaltu jira namni siiviyaasin gareema tokko turta yeroo sana dubbii kana irratti jechuudha. Ati siyaasnis negatiiva malee poozitiiva waan ta'eef. Taayishaan siifa fidanaan jedheera yaasiniin mubaarakiin balleessuu qabna kan jedhe iyyuu. Kingi Ahmadii jedhaniiti Kingiin anala dhiifama naa godhe Kingi waan biraallee waan sirraa qabu hin qabu waa'ee gargaarsa walloo kana irratti uummanni gaaffii kana si gaafate mubaarakiin hin beeku jedhee si gaafadheen tureen uummanni nu gaafatee nu cinqaa jira waa'ee gargaarsa walloo kana irratti uummanni waan meeqa nu gaafateera jennaan uummanni si gaafate kun maal godhi jedhee si gaafate maaliif mubaarakiin hin gaafanne jedhee koomentii si barreessinaan koomentii kunaaf hin deebifne. Uummanni ati kun eenyu taanaan uummanni qobaatti si gaafatu uummanni waldoo. Saanis oofeete kumaatamaan na gaafataa jira dhageeffadhu ani tokko maqaa isaanii sirriitti godhee sitti mun danda'a. Namni gaafa gastii gara gastii guute maallaqa mubaarik hojii nyaatanii ka jedhus baay'eedhaan waa haasaa akkasiisan hin dhaga'u. Inni amma jechaa jiru kun tokko faarti gandummaa keessatti yoo ka deemnu tokko yoo ta'e malee haqa mubaarakii ka baasa haadha faatti ayya dhaga'i. Hello dubbadhu. Galatoma salamu alaikum baka jiraattan. Waalaikum assalam Abdullah barakatuh. Abba Mubarak dabareen kiyya dufita maaliif muutina rakkata dhiiga. Ummata irratti maddu. Wantani ummata irratti irratti maddu. Iluu obboleessa kooti iluu waa dubbate waa'ee keeti jechuun du'a. Mubarak takkatti bichaa si wajjin dubbatte waa'ee namaa naasa'u si bira obboleessa wal beeknu si kabajatti. Aye. Jenne aarsaa kafalaa turre. Dhugaan ammas akkanuma. Dhaga'i ati walii galatti namni si arrabsaa beekamaa si jeeqaa beekamaa ni beeknaa jechuudha. Garri amma akkati ammatti deemtu kun naaf hin taane jechuudha. Ati uummata hawaasaati jechuudha. Uummataa walloon. Nu dalagaa hin qabnu fakkeenyaaf amma warra siikoomandoo namarra wal ijaarree mubaarak balleessinaa. Anuyyuu akka keessan seenan beektaa jechuudha. Anuu sirraa dhorku. Dhibbaan beekaa yeroo duuba keenyaa isaa ture abshir. Ajandaa ijoollee hoololeen qabattee uummata jaalatu. Anuyyuu dhugaan amma si jaalatu. Garaan kiyya keessa aaruu danda'a. Anuu si jaaladha wallaan. Koomandoo natti aaranii ijaaramanii na cabsuuf deemanii ka jettu kana ijoollee hoolaa waan. Hin jenne iluu hin jenne yoo duuba asitti himamee jiraate isa jedhe kunoo. Isa jedhe kunoo. Duukamaa deemtaree nun gaafattu fakkii. Laa an akkasi koomandootti dhaggeeffadhu iluu koo akkasi koomandootti. Dhaga'i. Koomandoo bakka hin bu'aanu jedheen. Dhaga'i gaafa namaa wal loltu bilbilteen irraa dhoorgettee deemta. Akka koomandoo si ijaaramtu bilbilteen gaafa maanan gaafatini. Manoon nageenya. Manoon nageenya. Eebba mubaarak kana mubaarak maalaan dubbateera. Koomandoo dubbanne barisi koomandoo jedhanii sirratti ijaaraa jiranii ka amman dhagaa jira kunoo isarraa iluu yeroo arganne amman dhagaa akkasuma ta'uyyuu mana baay'ee turte namni nu arrabsaa jira jechuudha. Koomandoo gandummaa ijaaramanii mubaarakiin maaliif si cabsinan warra si bira dhaabbatee bara yeroo lolaa yeroo waan barbaaddee borullee si bira jirraa jechuudha. Hin jenne ati miti bara tiyatti hin jenne atuyyuu beekii jechuu barbaadeeti yoo rakkoon jiraate nu gaafadhu yoo nuti ijaaramne garuu ajandaa biraatiif ajandaa biraa waliin mayitanii ooftanii mubaarakiin cilenna quba barbaadan dhiisa mubaarak
dhimma qabda namni situ adda kee deem warra wallaaltota duuga deemte qileen biin obboleessa kiyya uummataa waliin lolin an kanuma siin jedha galatoom yoo namni mufatte sii bilbila yoo namni si ijaarame jiraate yoo siimna dhagaye siimna kun qajeelaan siim namni si ijaaramee si balleessu yoo jiraate na dura anatu nama sanii wal lola kootu sanii ala wallaaltota duuga deemte wallaahi nama si jaalatu waliin lolin warra balgaaba aabi dubbii kana nama baay'ee si jaalata nama baay'ee sirra lola dogoggora duugan deemin ummanni dogoggora duug waan oromoo ka gootu godhii gaafii si gaafatan deebisi hoolaa duugan deemin angalatoomi miiqaa tokko wandii kudhan nageessaa elo hadha suuraa keetii fi wallaahi wannumti balaa kan nagalchee jedhe suuraa kee kan mollaayitiif kan intinaa kan arrabsan kiingi abdallah sa'aa 24 na arrabsisi ayyame an hoolaa nomaa nan boota hoolaa silaan an nama wajjin an umar ke wajjin naatu na arrabsi wallahi itti gammada maaliif Buno Marcos wajjin nanneeyyii kaas jedhe namni ganna deebisaan ol dhaabadhee jedhe warri waan kana qajeelchitu suutuma suutaan itti dhufna mubaarakiini waan kanatti laaquu ka barbaaddu obboleessoo keessaa bahe dhiisi warra biraa rakkoon qabu ka karaa sharriitiin dhufu akka biraa keessan jirtu